الله ماشي إبراهيم ياسين وقتك نشيدات سن أكا كل جيس بينا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بليان كينيا خندير عبد برتي خنا لاب خيسا وكجر تنيت نجنج رحمن سنهار قبو إيجا شينا كينيا اسمان دينكتا نوافيره غمبا نمانغا نوتيس ورما برنوت الرجرو برتا دين الإسلامي جدومان حواسا كينيا فوان تكتا كتلالني جدودان إرغافي غرتي جرة واني غرتي دورا غرتي إرغني واهي أمان الرا تغرتي زنبرا غيسي جرتوفي نمني برا غيسي في خبران غينيس خدا غيسي جرتن asmaan gartee dhagaa jecha kaanis gaa waluma faana gartee isinif finna tagartee jalqaba gartee jennirraa maali alhamdulillahi faaruun cuftiteeti sumaan nu qajeelcha islaamummaa datti guutuu fi nuuf kenni haqa amaanaati tayyattu dhagayoon keessan dhiyaatatama eegas booda gaa taanta waxdaati وحده وقاني بقرته اسنك اسنه والجنة الله يا الله نقوته وبولا أمريدا تخونو قرآن الرلا لا حقيقتكم ما نقلتي يا الله جتون كنيني أدوم متومتا الرئيسني بتوينا شيخ ماغان وفيري فانغانا دبني خرايا جرة إن شاء الله قامنومان قاشيني نتي المانساتي isa jala gartee guddachaa jirra gamanumaan hangarraaf hangarmanuuf guddifadhaa garaa obboleessa kiyya ustaaz Sayfaddiin Abdallaatiin isin dabarsa qabsaa ajaa'ibaati. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Bismillahir rahmanir rahim. obboleeyyan imaanaa kan kaabaa kibbaa kan bahaadhiyaa kan keessaa fi alaa hundi keessanuu baga rabbiin guyyaa irraatiin isin gahe nuti gaa akka nama tokkootti gammachuu guddaan dhagahame arraan tana ustaaza keenyaa wal agarre urii isaanii rabbiin waa dheereessu jecha maayikiin akka inni naanumaan dubbadhe malee atti soofi dubbii yeroo rabbiin fide dhufti jaani akkasitti ustaazni keenya gaa ustaaz Ibrahim Yaasin tarree isaanii dirquma nana jiran malee ati yaani tartaa isaanii tana seenullee keenya madura akkasitti obboleeyyan keenya haati kaattu haa guddattu nutis waan rabbiin nu laaffiseen akkuma barachaa jirruuni fiigaatis waa darbachuun ni taati jenneetuma namni waan harkaa qabu darbate sodaataan ja'amuu jechuudhaaf hawaasa keenyaa waan dandeenyuun arraba irraa taanee dubbachuu jirra alhamdulillahi rabbil aalamiin gaa hanga baasne dubbachuudhaaf yeroo nun geessu yoo irraa tuquu taate ni tuyna kan duraadha gaafa majlisni keenya gad dhaabbatu tokko dhimma majlisaati jechuudha waa'ee majlisa jaarrachuudha sheekan fi quba qabaachuudha waan jiru ummanni muslimaa khambahaa fi dhihaa kha'amarti fadhaa halkanii fi guyyaa madda ilmi majlisa galmaan nuuf gayaa adawwii diin islaam yoo as garannahaa waa'ee majlisaati waa'ee majlisaa soyitii kana kaduraa jechuudha dhala itti barre kana kanatti aan waa'ee faashinaati ajab ajaa'iba nadibe mallini yoo gorsa ulamaan ittuma jirani ittiin booharumaa taate faayidaani yoo milaata guyyaa nu jijjiirani.